Uffee galata waaqayyoo ermiyyeen dhufteetoof jirti baga gammaddan harki nagaa miilli nagaa ijji nagaa sammuun nagaa kan kana caalu maali dharee isiniin jechuu jaaladha. Egaa haa ta'uyyuu malee guyyaa beesuma baasuu jedhama inni Abrahaamidhaan gammachiisee ture jechuudha argeen ture koffiyyaa keeyyatti deemaa jirti jedhee jechuudha. Abrahaam baay'ee gammadee ture. Akka namoonni jechaa turanitti immoo Abrahaam abdurra bilbilteechaa turame garuu Abrahaam hin dhageenye jechuudha. Haa ta'uyyuu malee baga waaqayyo nagaadhaan jechuudha si fidee inni kaan hundumti isaayyuu suuta keessa furmaata ni argata jechuudha dhugaa dubbachuudhaafi. እና jechuudha gaayii abeelidhaaf jechuudha kan isheen bilbiltaa ta'u maartiidhaaf haa ta'uun beekamu inni kaameraa qabatee ture ishiin immoo shidhaan fiduu dhatte jechuudha. Abrahaamii fi Mikiyyeen immoo jechuudha wajjinidhaan jechuudha kan isaan dhufanii jiran jechuudha. Yeroo dhufanitti meerreennaanii ani biraankii wanta akkasii nutti intolumatumayyuuti biraankii gochuu barbaadda yoo ta'e walitti buunaa hidhannaanii lakkisa dhugaadha naamna jedhanii achi kaatanii as kaatan jechuudha mirgaan bitaa kaatanii barbaadaadha kan isaan turan jechuudha. Gidduu kana keessatti hin dhufte jechuudha akkatti kaatee bucaan itti marame jechuudha. Yeroo kanas nagaa isaan gaafatte jechuudha akka fajaju wayyuu taate innaa jechuudha deebii yookiin immoo gaaffiin keessa isheen jira jechuudha. Qalabatiinis quba kamirrayyuu hin jiru joo quba kamirrayyuu hin jiru jechuudha. Maaliif jennaani yoo jechuudha doorsisanii qalabatii isheerraa baasanii waadaa galchisiisanii jechuudha baasan sababni isaayyuu torbaan tokkodhaa fi maal keessa akkan turee fi akkattananii ture natu beeka haalonni nani keessa ture haalota ittiin bareedanii gara namaatti mul'ataniyyuu hin turre jetteetu jirti wanta ta'eef jechuudha. Barsitti bareedee jira manaamna yeroo isaan jedhaniin jechuudha. Ani fokkisee yookiin immoo cibrirri jedhe sitti mul'achuu hin barbaadu keessattuu bulota koos Abrahaamiif keessattuu manaamna jedhee jechuudha. Abrahaam gaafa argu jechuudha akka ta'u wallaalee dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha hin qaqqabatee inni ilaalee hin gaggaragalche jechuun hin danda'ama maal ta'e qaamni keemiin maaliif sitti diddiimate manaamna jennaani yeroo kanatti waan hin ta'e sitti himuu hin danda'u kinoo dhufeetoo jira miti si yaadeetoo jira akkasumas immoo maatiin koo dhiphina keessa kan isaanii jiranii irra caalas immoo ati silan si barbaade yookiin immoo silan si yaadeef jedhee dhufeetoo jira naamna jedhan jechuudha. Maal taate jedhanii bakka gaafachuutti gaafata amma artiitti waan himtees fakkaachuu malaa yookiin immoo yeroo isaa miti jechuunis dandeessi wanta ta'eef jechuudha. Osoo gaafachuu baanne irra ta'ee bakka dhufteetti waan ta'eef inni dhiphisinaa amma soo dhiphisuu baannee manaamna jedhaniini nutti maalidha rakkoon jiru eessas turte akkamidhasi wanta kamiidhaaniyyuu si bukkeen jira si faana dhaabachuu nan danda'a. Isa kanaafiyyuu anis irraa adda hin ba'u kallattii kamiiniyyuu qobaa kee itti dhiphachuu hin qabdu kanii Abrahaam jedheeniitoo jiru jechuudha. Isuma dhugaa Abrahaam baay'eedhaan hermeellaadhaan ni jaalata dhugaa dubbachuu baay'eedhaan ni jaalata isiniin jechuu barbaada. Isa kanadha beekamu egaa dhugaa dubbachuudhaa fi hin beekamu gochaan godhame suuta keessa immoo icciitii jiru haala jiru hin dhageenya jechuudha. Maaliif jennaani si dhabuu hin barbaadudha kan ishiin jetteeni sabiraanis immoo si faanan ta'a gaafanni jedheeni itti amantaa jetteen jechuudha. Itti amantaa jennaan itti namanaadha kan ishiin jetteen jechuudha. Yookiin immoo maatiidhuma isaa keessaas doorsifamuu dandeessi. Ermeellaan ammayyuu ta'eera taanaan waamu malee simmuma jettee dhokattee miti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Simmi jettee hin banne simmi jettee hin dhokanne jechuudha. Inna deemmoo xabala deemtellee jedhama akka turamellee dhageessanii turtanii jechuudha. Settimeellee turanillee jechuudha. Garuu achis hin fakkaattu jechuudha. Harkuma namaa keessa nama ture fakkaatti. Harkuma namaa keessa nama jiraatee waadaa galee yookiin immoo waan tokko dubbatee ba'eedha. Qalabatiillee jechuudha quba isheerra ilaalaadha kan ture jechuudha. Abrahaamii barbaadaadha jechuudha kan ture. Maalidha waansaa jechuun hin beekamu namni koo kufuudha jooku namni kufuudha. Kootu misaasii fi laadhaanni jedhame suniyyuu akka ishiin ofirraa baasistu taasisuu danda'a. Isa dhugaan sin hin jedhe namni mortuudha. Dhugaan sin hin jedhe eenyumayyuu namaniina jireenya keessan keessatti jechuudha. Na qalabatiin
qalabatee akkamittiin ofirraa baaste moo isaanitti irraa baase moo misaa gaafichaatti irraa baase laata hin dhageenya ganaa wanta akka salphaatti hafu wanta akka salphaatti bira darbamu hin jiru kan hundumaa caalu garuu baga waaqayyo waaqa jiraataan jechuudha nagaadhaan si fide baga nagaadhaan dhufte dhugaa dubbachuudhaaf offee keessi kuna boqote keessi kuna gammade jechuudha na dhugaa ati jabduu cimtuudha dhugaa dhaabbattuudha haala kamiiniyyuu wacaan osoo hin taane lolaan osoo hin taane furmaata waan hundumayyuu bira darbuu nama dandeessuudha dhugaa dubbachuudhaaf baga nagaadhaan dhufte namni muluun dheebotee hordoftoonni muluun si dheebotanii meerree cinqii meeqaa galanii jechuudha Abrahaam illee bakka yeroo ishiin akkasitti itti muudidee namnedhani maal taatee badde maalidha namna jechaa gaafa isaan turan egaa beenaa achi deemaa nanaasofsiisaa jedheen jechuudha sossobees ababbalees gaafachuudha jechuudha kan inni barbaade kallattii kamiiniyyuu yeroo kana keessatti itti muus hin barbaaddi dhiisuus hin barbaaddi bakka waa jechuus hin barbaaddi jechuudha boochee sana booda bakka dhiisii bakka suuta itti natti mtaaree na tasgabbooftee galgalas haa ta'u boru ganamas haa ta'u kanii inni jedheen jechuudha yeroo kanatti waan akkasiin hangaafatiin bakka hin barbaadu namna jette jechuudha haala hunduma keessatti ani immoo nagaa kiyyaadha fayyaa koodha uma tokkoyyuu waan hin ta'e hin qabu wanti hin dabarse yoo jiraatillee naani gidduuttis immoo deebitee deemtamoo maalidha namna jedhaniin jechuudha maalidhaan jedhame jechuun immoo mana galtee dhufte mana ishii galtee dhufte moo maanni akkami waansaa nuun galee dafaate nutti maashii nu cannaqinaa nuyi jechuudha nu tokko ordofaa jechuun okko jechuudha sinuma Abrahaamuma yookiin immoo Hermeelaadhuma jechuudha okko ordofaa jechuun nama sana jechuudha maaliif sila nama jaallatuuf nama ordofa yookiin immoo sila nama barbaaduuf nama ordofa waanta ta'eef namni kanaafuu nuti illee sinfaana deebii eegaa jirra nuti deebii maaliif akka ishiin badde maaltu akka ishiin ragee eenyu akka ishii doorsise qalabatiin maaliif akka qubarraa baafame waan hundumayyuu baruu barbaanna jechuudha yeroo tokko waan takkanaa ni jira sa dhugaan siniin jedhe namni tokko qalabatii irratti jechuudha waan argaan godhanii namni tokko qalabatii akka qubas irratti hin keeyyanne waan baay'ee ni jira kanaaf nuti dhugaa jirtu barbaanna haala jirtu meerre qalabatii maaliif akka dhokatte bakkaasa kana barbaanna jechuudha nazaannatiidhaan tasgabbeessaatii kaameraa irratti ammu kana dhuftee ammu kana akkanaaf hin dhokadhes akkasiniin jettu sosoo hin taane an tasgabbeessitanii taa'aa yoo dhufteeyyuu boru fidduu hidhee yaadee tureeyyuu maaliif jennaan dura gaafatte dheessin garuu kanaan goone nu gaafadhaatii dhimma qalabatii dhimma waan hundumaa nuu fida kanarraan kanaaf immoo hordoftoota baga gammaddan isse baga gammaddan dhugaa dubbachuuf taana kan gubatu haa gubatu dhugaa rabbii ilmoo namaati.